Lali khana godhuudhaaf ati miira keessaa bahuu qabda. Namni haqa isaatis dhagayuudhaaf kan asirra manni kun baname. Atillee yoo akkanatti booyaa ka dubbattu ta'e waan jettu nuuf hin galu. So akka sirnaan si dhaggeeffannee isiinillee nu gudee ate sirnaan dubbattu godhi booyi. fayyadamu wallaalleetiin itti jechuudha. Tiktookii fayyadamu wallaalleetiin sagalee irratti gawwaraam wallaalleetiin abbaa kootiin haadha kooti isaan jidduu deemu barbaadu. Hundaa isaanii haxumuu danda'e. Garuu waan inni irratti taasisu ijoo. Lekoota ani kuna saddeet hoggaan ga'uura manaan ariitiin badee jechuudha. Balaa sanatti yeroo nama martii dhugaan jechuudha. Maaliif oduun biyya arabaa jechuun hundi keenya yoo hojjetanii argitanii sibbaa dubartoonni jechuudha. Warri mana madaamii jirtan hojjetanii argitanii jechuudha. Hoggaa saddeet jecha doosii takka ani birrii hoggaa tokkotu irratti argee jechuudha. Birrii hoggaa tokko keessa maallaa godhi malee maallaqu. Inni waan ta'u birrii qobichaadha. Birriin immoo goletii kookii jedhee inni akkasitti tiktook irratti leeyyaatu birrii majammaraa duraan natu ergi. Ani ergee sana bararaa mijayyoo ture. Bararaa mijoo jedhe dabasaa ofii isaatii dabarsee ani obboleessa isaatii kenne jechuudha. Birricha nan ergee ibsan jechuudha. Gaafa birrii sun deebi'ee dhufu immoo mijoo bararaan ishee hunda fi argisa qabu fi dadhabee inni akkaawuntii birrii koota akkaawuntii isaa irratti kan argame baasii ishiidha kenna. Amma birrii akkaawuntii ishee irratti galisa baasii ishiidha kennisa fidii jedhan. Ani immoo silaa birriin kiyya maaliif kennitaan jedhaanii jiran. Kulleen tole guddatteen beeka manilee muna beeka waan ta'eef. Kanaaf ulataan kiyya kana ta'e mana koo diiguu. Mana koo diiguu. Dhalli koo deebi'ee mana koo diige. Dhalli koo deebi'ee narratti ijaarame. Dhalli koo deebi'ee mooraa kiyya deegse. Har'a kana bira darbaniiti waan namni namaan hin jenne jecha isaan namaan hin jenne naan jedha. Kana waan ta'eef dhagaa waan buzaayyoon naan jette hundaa dhagaa. Kana waan ta'eef agalatoo manaa ulfaatan. Garuu warri dhala qabna biyya alaatii jettan. Warri haadha manaa qabna jettan. Kanaan booda ana laalaa qaxxaamaa jettee ati hattuu jedhe. Kanaan of eegaa. Babbaddanii jirtu warri haadha manaa biyya alaatii qabdan. Warri ijoollee qabdan. Batalay an akka kiyyaa of eeggannoo godha. Warri dhala lamaachii qabda warri haadha manaachii qabda. Dhala kootii heerumsiifatee haadha beektu. Haati ilmoon ofii haadha baastee abbaa jalaa baaftee haadha heerumsiifatte. Si heerumsiifatan bakki ishiin jirtu hin beekamu. Ofii Dubaayin jira jettee beektuu kan of gallakkisti. Ijoolleen tiyya haadha manaa baastee heerumsiifatte magaalaa Adaamaa kanatti. Dhaggeeffadhaa. Sadarkaa kanarra hin jira. Haadha ga'u maal amma dhokfatee jira qaree namni waa abdatu malee shantaa fudhatee manaan bahu. Waan boruu ifa bahu tokko waan hin beeku malee amma biyyi hin beeka eenyu akka ishiin jirtu hunduu hin beeka. Kanaaf ayeeti kan kana hundaa godhe ijoollee kooti. Ijoollee kootitu laalaa takka tana laalaa intalli takka marzii mana kootitti naxxe tana kan lammataa intala hangafti tana ijoollee lachuu Beeruut jirti. Haati Dubaayii turte. Gaafa haati manaa baatee ji'a jaaguutti ijoolleen odoo biyyaan bahinatti jammarte. Anaaf ishii diiguu, anaaf ishii adda bittisuu. Daa'ima waggaa afurii narratti gattee, daa'ima waggaa lama narratti gattee, waggaa lama teechee galte. Birrii waggaa tokko lafaan lixxee, Adaamattan lafa bita jettee, durriyyee nyaachistee. Yoo hiriyaa ishii mana ijaaru, yoo hiriyaa ishii makiinaa bitu, yoo hiriyaa ishii mana gaarii ijaarratu. Ishiin garuu durriyyee tiiktook irratti durriyyeedhaa birrii ergitee itti taphachaa baate. Magaalaa Boqojjiittis 80,000 ergite charchiidha. Paastar Magarsaa kan jedhamuuf yookaan Raajii Magarsaa kan jedhu charchiidhaan eebbifachaa bahe. Gaafa ishiin galtu shirkiitti bilbilee koottuu jedheen hin waame manatti charchiitti. Chaalenjiin mana kee keessa jira. Chaalenjiitu si qonnomaa. Ati nan deema jetta. Chaalenjii sun hin deemtu siin jedha. Cabsitee deemta hin dabarta jedhee itti raagee haadha manaa koo manaa baase. Dhagaa maa wanni manni charchiitis waan hojjechaa jiru waan godhaa jiru.
Raajii akka falaga qaalluu raajii akka qaalluu raagdu an akkana rabbi namaa baasu. Raajii beekan bee kennaa waaqaa kan qabu kennaa waaqaa kan qabu chaalenjii sanillee an dhufu sanillee namaaf waaqa kadhata. Waaqa nama araarfata. Siif kadhata. Araara sii godha. Inni garuu irraaja hin tanabbaa. Tibiitti raajiin isaa sun yoo galma ga'e hin gammada. Kuni falaga qaalluuti. Falaga seexanaati. Seexana waan godhu irratti kan gammadu, waan badu irratti kan gammadu, kan tidaarii diigu seexana. Manni charchiitillee seexana nuti ta'eera. Biyya alaa taa'ee biyya as keessa biyya taa'ee biyya alaatitti raagaa ture. 80 ergitee charchiin eebbisiisaa ture. Har'a mana koo diigee tidaarii koo warri diigan hin jiru. Nama 3-4 ta'u. Tokko ilma obboleecha abbaa Zannabaa Dassuu kan jedhamu. Tokko isaan intala heerumsiifate. Intala waggaa 40 harkaa baasee daa'ima ijoollee 4 dhalte ga'e harkaa baasee kan heerumsiifate tokko isa. Takka intalli na arrabsitu tan. Takka tana. Laala. Kana waan ta'eef uummanni Itoophiyaa martu uummanni leemmuu uummanni leemmunnaa bilbiloo waan dhalli nama gootu argaa. Kana bira godhanii ani keessaa bahee dhiisee jira. Kana bira darbanii silkii yoo barbaadan hin banu yoo barbaadan hin cufu irratti biloo godhu saniin booda mucuu godhanii sagalee lafa kaanii na arrabsu. Dhagaa waan isaan jedhan siniif hangan lakkisa.